maal jechuu barbaade beektaa? Ani gammachuun qaba waraanni dhaamsa hawaasaa dhageenye, ergaa hawaasaa dhageenye, hawaasni keenya lola nurraa dhaabaa jedhee ni yaadattan naannawa shawaa kanatti hawaasni ilaa sadarkaa daa'imman karatti fudhatee hiriira ba'e. Mootummaa fi mormitoonni lolli isin godhaa jirtan isin jidduutti nuti dhumaa jirra, isin jidduutti nutiitu waxalamaa jira, akka haniidatti affeelamaa jira. Waboo fi waraanni wallaluun miidhaa guddaa yoo nurratti fide malee balaa fi beela inni nurraa dhaabsise hin agarree. Beelaatu nutti hammaate, qotachuu dadhabne, bocachuu dadhabne, jiraachuu dadhabne. Lolli waboo fi waraana jidduu ture sun lola gartee obboleeyyan lamaan jidduuti. Waboonis lolee mosaraa mootummaarraa mootummaa kana baasee wanni inni handhuurfatee harkaan qabatis inni agarree bara. Mootummaanis waboo fixee dhabamsiisee nageenyi inni fixee sin jiru dhumaa sin jabee kan dhumaa jiru qarree fi qeerroo, kan dhumaa jiru manguddoo hawwoot jidduu kanatti kan affeelamaa jiru jechuudha. Kan sodaa gabbee qotatee bocachee jiraachuu dadhaburraa beelaan dhuma. Kaan immoo maqaa wabootiin ajjeefama. Kaan immoo maqaa waraanaatiin ajjeefama. Look rakkoo guddaatu ture jechuudha. Alaa kulli haal waboon kaayyoon inni manaa beef ummanni kiyya jiraachuu dadhabee, nagayaan jiraachuu dadhabee, qa'ee isarratti nagayaan jiraachuu dadhabee, bilaashitti taa'ee ajjeefamurra ifirraa osoon dhowwuu yoon wareegame naa wayya jeeti namni ka'ee daggala bosona seenee jechuudha. Waboonis jaalateetii miti kan waboo ta'e bara. Kana beekaa walii gallaami mootummaatu waboon akka dhalatee akka jiraatu ka godhes mootummaa dhibbaa mootummaan roorroo mootummaan godhe jechuudha. Amma haa ta'u namni obboleeyyan lamaan ka waliin dhalate wallola sadarkaa wal ajjeesuun ni gaa garuu immoo namni rakkoo jirurraa baratee aboo lolli keenya kun bu'aa inni qaburraa miidhaa inni qabutu guddatee furmaata inni fidurraa rakkoo inni guddisutu heddummaatee jedhee namni tasgabbii ilaalee maaltu nu baasa mee walii obsinee wal baadhannee miira keessaayis baanee sirri dhaggeeffadhu miira keessaayis baanee walii gallaame xiiqii keessaayis baanee sirri dhaggeeffadhu miira keessaa baanii xiiqii keessaa baanii rasaasa walitti gartee dhukaasuuf qophaa'an san deebifatanii namu haya mootummaa atis nagayaan kabajaan mirgii keenya kabajame haa jiraannu. Oromoo ta'uu keenyaaf nun ajjeesisinaa, nun hiisisinaa, nun rakkisinaa, nuttin dhiphisinaa, nagayaan bobbaanee haa gallu, nagayaan haa bocannu, nagayaan haa qotannu, nagayaan haa barannu, nagayaan haa barsiifannu, nagayaan amantii teenya hordofnee haa jiraannu. Waa'ee dhimma jiru jireenyaa keenya irratti wabii taatee nagaya keenya eegsisuu keessa irratti wabii taatee mootummaa jiraadhu. Mirga siyaasaa, mirga amantii, mirga namoomaa nuuf kabaji. Mootummaa kana ni goota. Nuti wanni lollee deemnee danqara keessa, bosona keessa waan nyaannu dhabnee baala nyaachaa, fincaan dhugaa wanni deemnee jiraannuuf hin jiru. Jiraachuu kana nuti dadhabnaan akkas goone. Waboon akkasii yaadee lakki nuti kaleessaas kan qabsoonus hawaasni kun bilisaan nagayaan mirgi isaa kabajamee haa jiraatudha. Kana bara eega mootummaan immoo lakki isiniin kabajaa ifaa bilisaan lafaa fi qe'ee teessan keessatti nagayaan jiraattanii mirgi amantii keessanii mirgi ni kabajama yoo jee waliigaltee saniin nu godhan ani alhamdulillah hin jaa. Waboon hafedhu harargee haa galu, hafedhu shawaa haa galu,
خفدو خا جمع هاقلو وبون وبوداناف وبون خاچي جرو قفا قلي وبون هندين قلي وبون متجاني خان أبارون سري دامتي سري دامتي غافا خليسا فدو شواتي هدتي هالولو فدو بورنتي هدتي هالولو فدو دريدوتي هدتي هالولو فدو هرقي بها جمع نرايم بورنا خيسة بوجي خيسة هدتي هالولو غافا كسي لولا توري eenyuuf lolaa ture oromoof lolaa ture hawaasni keenya miidhamee jira ajjeefamee jira waboodha jettee faarsaa turte kale arraan tana inni lakki annagiyaan barbaadaa jee yoo qeesatti gale wabummaa isaa maaliif irraa mulqita maaliif maqaa isaa kana kabajaa irraa kaasta maal balleeyse kaleessaas lubbuu qaalii takkittii qabu tana tagatii takkollee hin qabne lubbuu gatii tokkollee hin qabne gatiin isii nagayaan jiraachuu qofa tan taate jechuudha lubbuu takkitti qaalii tana qabsiisee si jecha daggala seenee bosona seene nama kan kabajaatu malee immoo bitamtuudha gantuudha hattuudha jettee arrabsuutu galata isaati halee gizee bar daggala bosona seenu san siin wal mari'atee kontaraata siin waliin seeneen qabu bar lubbuu takkitti isaa tana sii qabsiisee seenee bar ofiifis mana taa'een du'u hawaasa kiyya osoon ani lubbuudhaan jiru na birattiin ajjeesan lubbuu tiyyaas baaseetiin hawaasa kiyyaas baraara jee daggala sii seenee bar maaliif kireeditni dillee kun hundi isaaniif hin kennamne du'a jaal abaluun jaal abaluun garasii ajaja duraanu akka gartee rasuulli sallallahu alaihi wasallam hunjee ummanni islaamaa kun bakka 73 adda qoodama jee ummanni nasaaraa kun bakka 72 adda baa jee rasuulli sallallahu alaihi wasallam walii galaame duraanoo akka rasuulli sallallahu alaihi wasallam akka ummanni akkuma namni islaam kunis islaamaaf hin jaabar islaamni kunu bakka meeqatti wal qoode jechuudha ha kiristaanas akkasii bakka meeqa wal qoode waboonis akkasii wal qoodaniiti mataanu nyaattan waboonis takka tahaa jennee isin dadhabne walii galaami kanaaf garaagarummaa keessanis beeytanii karaa kiyya malee jechuu dhiistanii takkaa du'uu takkaa bilisummaadhaan galuu jechuu dhiistanii no sometimes yeroo gargari kharaan ati yaaddisu yoo milkaa'u baate yoo tahuu baate yoo rakkoon isaa irra guddate deebuutu jira it's okay dhiirummaadha deebuun karaa sanarra waan qabu hawaasni ati loltuuf naagalii sin jechaa jira mee laali deebuu hawaasa ati amma yoo feete kana propaganda mootummaa jeen feetu nutillee ni bitamtan nuun jeen anamma dhugaan siimaa miti ani kaafaa osii miti waboo sii miti biltsiqinnallee miti laakiin immoo ani immoo maali amma as biratti dhugaa deeggaru nagee deeggaru nagee labsuu dhugaa waliin dhaabbatuudhaan kaleessaas an dhugaa waliin dhaabbadhee dubbadha malee dhaawa tokko itti hirkadhee dhaawa tokko deeggareeti miti dhaabni tokko yoo haqarra jiraate yoo biltsiginnaan arraan tana nagee buusee haqarra jiraate biltsiginnaa ta'uu osoo hin taane haqa biltsiginnaa san niin deeggaraan dhageeffadhu waboon arra haqarra jiraate gara haqaaf dhaabbatee haqaaf du'ee haqaaf jiraate haqa isaa saniin deeggaraa waboodhaa miti garuu haqa isaa hin deeggaruun walii galaami kana hubachuu qaba namni arraan tana isin yoomuma ilaalcha biltsiginnaa jedhuu fi ilaalcha waboo jedhuu fi ilaalcha abaa'oo jedhuu fi kaafaa'oo jedhuu kana keessaa yoon baatan ilaalcha namummaa yoon qabaattan ilaalcha dhugaadhaan jiraatu yoom qabaattan dhaabni kee yoo sirriin jiraanne sirriin jirtuu jeen an akkasittiin beeka yoo biltsiginnaa taates biltsiginnaan yoo sirriin jiraanne sirriin jirtuu jeen walii galaami dhugaan dhaabarra guddoodha namoomni dhaabarra guddaadha si haa galu dhugaatu nama guddisa malee namaa miti ka dhugaa guddisu ati nama taateef dhugaatu si guddisa malee
nama taateef ati dhugaa guddisuu hin dandeessu kana hubadhu. Haqaatu si guddisa. Dhugaan siyaasarra guddoodha. Qumaara siyaasaa keessaa baha. Nagee labsaa. Abbootiin amantii nagee labsaa. Manguddoonni hayyoonni nagee labsaa. Keessattuu manguddoon rifeensi lama taate dhiisaa garee qabachuu. Ilmaan biltsiginnaatis, ilmaan abaa'ootis, ilmaan kaafaa'ootis lamaan Oromoo. Dhugaa isaan jidduu jirtu irratti murteessaa malee dhaaba kana tokko qabatanii tokko faarsanii tokko arrabsuudhaan miti. Siyaasaalleen yoo isinii galtee jiraatte namni siyaasaallee beeku dhaabaa miti keenni gabbaru. Dhugaadhaaf jiraata, dhugaadhaaf du'a. Malee kan dogoggore rabbii qofa kana beeki. Dhaabni siyaasaa hundinuu dhugaa qonnama jechuus hin dandeessu beeki. Mee wayi si gaafadha. Biltsiginnaa tana yoo armaan tana dhabamsiistanii hucciistan haa jennu. Dachii tanarraa dhabamsiiste biltsiginnaa eenyutu dhufa bakka sana? Jaalmarrootu dhufa jechuudha. Jaalmarroon waan abiyyiin nuuf hin godhin, waan abiyyiin nun godhin sirra dhaggeeffadhu. Waan abiyyiin nuuf hin godhin, waan abiyyiin nu hin godhin ta inni godhuu taa'u ta addaa ta akkanaa ta inni godhu naa hime. Yoon taan kaafaa'u dhufa. Kaafaa'u dhufaa jennu. Biltsiginnaanis dhabamtee, ABO'nis dhabamtee, kaafaa'utu dhufa. Durataa isaanii naa himigaa. Yeroo ammaa tana keessa durataan kaafaa'u eenyu? Barreessime. Durataan kaafaa'u yeroo ammaa tana eenyu? Munawwar Ahmad. Mee durataan kaafaa'u yeroo ammaa tana eenyu? Himime. Barreessi Munawwar naaf. Durataan kaafaa'u yeroo ammaa tana eenyu? Munawwar Ahmad argaa jirtaa? Oo namni numa jira malee isaa waa qaamaa fi qalbii na bira hin jirtani. Aboo Moosisaa durataan kaafaa'u eenyuun isin jee? Durataan WBO'dhaa Jaalmarroodha. Kammoo ABO'dhaa Jaal Daawud Ibsaati jettaniimi. Kaafaa'utu eenyu amma yeroo ammaan tana? Jawaar malee jechuudha. Siboo deebisaa kanallee deebisuu dadhabdanii. Maqaan haadha eegaa. Laa hawla walaa quwwata illaa billah. Moosisaa kaafaa'u eenyutu hoogganaa jira ammaan tana? Munawwar Laga Arbaa hin dubbattu haa ta'u. Barra manguddicha maqummaan isaana jalaa bodoon. Lubbuu biyya jiraar. Awwa manguddicha Minisoota illee nu bira dhufee yeroo hedduu Profeesar Maraara. Profeesar Maraara, Profeesar jennaan Maraara na dhufee jechuudha. Amma Jaalmarroonis ta'e, Profeesar Maraaraanis ta'e, Jaal Daawud Ibsaatis ta'e bakka abiyyiin jiru kana osoo jiraatanii waan abiyyiin hin godhin ka isaan nu godhan maali? Takka waan abiyyiin nu hin godhin ka isaan nu hin godhin maali yoo silaa bakka san jiraatanii? Walii gallaami? Gama amantiitiinis ta'e, gama siyaasaatiinis ta'e, gama oromummaaniitis ta'e, gama Itoophiyummaanis ta'e bulchiinsi biyya Itoophiyaa hun bulchiinsa gartee laafaas ittiin fakkaatiin.
hoggansi Itoophiyaa kun hoggansa laafaa sitti hin fakkaatin. Kanaaf mootummaan kun haga rabbiin hartakkatti yeroon isaa expire taatee ta'uu takka ammoo elekshinii haqaa fi bilisaan ifaan bilisatti godhamee mootummaan biraa hawaasni filatee nuu dhufutti yeroo ammaa tanaa mootummaa nagee labsee kana nagee isaa san waliin haayaa ja'anii qeebalanii nagee san nageuma kana labsuun waan guddaadha beek. Mee waan si gaafadha har'a mootummaan Itoophiyaa kuni akka har'a mootummaa biyya Israa'el kanatti osoo lola labsee halkanii guyyaa ilmaan Oromootis sabaa sablamoota biyya sanii tokko ka isa dura dhaabbatu hunda ajjeesee dhabamsiisee fannisee fixe daa'imman irraa ilaa manguddootti maal dubbachuu deemna jarana? Mee maal godhuu deemta? Addunyaan akkama laaltee si callisti malee waan takka wanni addunyaa sii gootu hin jiru. Sirri dhaggeeffadhu. Rakkoo har'aan tana uummanni Islaamaa ka Islaama hin tahin ka Islaama ta'es Falastiin keessatti simataa jiru laale. Gatiin lolaa kana qabdi jechuu. Kanaaf yaada keenya jijjiiruu danda'uu qabna. Dhugumaan sin jaabeer. Sii galaamii. Koofiyyaa gaa qabbanarraa abbaa 2 fi 3 uffannaa dhiifama. Kanaaf gatiin nagayaa nagee qofa. Sinjee osoo har'a Abiyyiin kun Naataniyaahuu ta'eetuma osoo akka Naataniyahuutti rahmata malee daa'imman fixe hospitaala Oromiyaa fi Itoophiyaa keessa jiru hunda barbadeessee fixe. Arraan tana afaan kamiin dubbachuu deemna? Addunyaa tantu tunu dhaqqabuu deemu si gaafadha. Addunyaan Abiyyii dhuftee harka qabdee lola dhaabiyattuun as baasinaaf kan Naataniyaahuu qabuu dadhabdan Abiyyiin isin qabuuf deemtan kami? Addunyaan akkanatti teessee ilaaluu jirti. Genoosaayidii yeroo duraatiif laayivii ija keenyaan laalaa agarree bar Falastiin irratti agarree bar. Genoosaayidii dur sooshaal miidiyaan waraabee laayivii dabarsaan turre bar. Arra osoo mootummaan biltsiginnaa kuni wallahi nama yeroo gargar yoon taa'ee ilaalu rahmata rabbiiti wallahi rahmataan nu godhameen jaan. Rahmataatu nu godhameen jaan. Deemaa laalaa waan uummanni Gazaa keessa jiru. Laalaa deemaa uummanni Suuriyaa waan keessa jiru. Gatiin lolaa waan isaan kafalchiise. Namni waan nyaatu dhabee bar adurree nyaachaa jira bar Suuriyaa keessa yaadattanii. Waan nyaatu dhabanii bar adurree nyaachaa turan. Hantuuta bineensa adda addaa waan argan nyaachaa turan. Baala nyaachaa turan. Waan nyaatan dhabanii arra mootummaan Itoophiyaa kun biltsiginnaan kun yoo rabbi isa jinnoomse dhaggeeffadhu jinnii rabbi itti kaasee Oromoo dhabaa fi dhabeenyatti fixe beelaan fixe dhukkubaan fixe lolaan fixe addunyuma dhuftee harka isaa qabdu naayimi maal qabdaa abdatta rabbii gaditti eenyu qabda addunyaa tana keessa beektaati? Addunyaan tun hundinuu teessee silaalti malee namni harka qabee sirraa dhoowwu tokko illee hin jiru kana beeki. Kanaaf ani alhamdulillah hinjaa khaleessar arra wayyaa'uu qabna jarana. Rakkoo addunyaa tana keessa gaggeeffamaa jirtu irraa waa barachuu qabna. Mee ati akka uummata Islaamattuu dhiisi akka Oromottuu dhiisime mee Islaamni addunyaarra jiru biliyoona 2 ka ja'amu ummata Gazaa maal irraa dhaabe mee tanuma naa himati. Dubbiin teessa nama uwwisti beektaa osoo deemanii nama uwwisti. Dhugumaan sin jaa. Kanaaf nageenyi gatiin qabu nageenyi kirikiriin barbaadu rasaasa keessan kishatti deebifadhaa gala. Mootummaan kun fedhu dabaa haa ta'u fedhu diriiraa haa ta'u. Rakkoon obboleeyyan keenya ummata Gazaa ummata Suuriyaa ummata Afgaanistaan ummata caalama Islaamaa kana yoo sin dammeessin wanti biraa anta si dammeessitu illee hin jirtu. Ati dammaquudhaaf Oromiyaan guutuun
beelaan saaxilamuu qabdi. Oromiyaan guutuun reefka isaanii arguu qabda. Oromoo hunda asirratti dhaabbachuu qaban. Harka kannatee mootummatti gad deebitanii dirree siyaasaa mootummaanis mijjeesee teebila gubbarratti teessanii mari'attanii nagee waaraa waliin fiduu qabdan. Daggala teessanii bosona teessanii wanti amata 50 nuuf hin fidin arrallee amata 100 fiduuf hin teessan. Kanaafuu deebi'a. Niga feetuna jaaladhu, feetuna jibbi, feetuna abaari, feetuna faarsi, feetu nafannisi feetullee. Laakiin an dhugaa waliin hin dhaabbadda. Siyaasaa tokko waliin hin dhaabbaddu. Qumaara siyaasaa keessaa baha. Qumaara siyaasaa keessaa baha. Fedhii aangoo keessaa baha. Fedhii ana malee jedhu keessaa baha. Fedhii karaa kiyya malee karaan biraa hallayyaadha jedhu keessaa baha. Rakkoo harkaa qabdu irratti rakkoo biraa akka nutti hin dhufneef nuti imaamni nuti barbaannu takka hoggansi nuti barbaannu hoggansa sababaa isaatiin du'uun lubbuun takka du'arraa oltu barbaanna. Machaachaal wal baadhachuu waa beekuu mannaa walii beekuu yeroo gargari beeki. Ati abbaa xiinxalaa siyaasaa ta'uu sin barbaachisu nagee labsuudhaaf. Abbaa dhugaa ta'uu qofa si barbaachisa. Nama dhugaa barbaadu qofa ta'uu si barbaachisa. You don't need to be political analysis. Si galamti. Nama politika xiinxalu si barbaachisu ta'uudhaaf. Dhugaa hubachuudhaaf. Kitaaba siyaasaa dubbisu si barbaachisu nagee uummata keetii hubachuudhaaf. Paartii tokkollee deeggaruu si barbaachisu ati nageeyaaf dhaabbachuudhaaf. Amantii tokkollee dahoo godhachuu si barbaachisu nagee labsuudhaaf. Si galamti. Uummanni Oromoo jarana of keessaa bahati bilchiinsaan waa gallallaala. Mee rabbittiin si qaaba. Maqaa rabbiitiin si gaafadha. Arra osoo abiyyiin kun arraan tana waraana isaa kaasee Oromiyaa guutuu dhabamsiise. Rabbii gaditti eenyutu harka isa qabu ta'a. Osoo arraan tana mootummaan biltsiginnaa kun Oromiyaa guutuu dhabamaan godha jee rabbii gaditti dhabama godhe. Mee addunyaa sii dirmattu naayimi tokko isi. Mootummaan sadaffaa ka addunyaa akaatiyeetu ka araara mootummaa biltsiginnaatii fi waboo jidduu seenee araara buuse jettee ati eedu hin jiru. Soba ifin sobini kee keessaa ba'i. Nama gartee dhiigni Oromoo isan araarsin. Ajjechaan Oromoo isan araarsin. Qalamuun Oromoo isan araarsin. Buqqaa'uun Oromoo isan araarsin. Dheebatuu fi balaa dhabaatiin Oromoon dhumuun isan araarsin. Machii siyaasaa keessaa bee araara hin labsin. Ani naaf qabsaawa mootummaas ta'e waboos ta'e naaf qabsaawa jee wanni itti maxxanuuf hin jiru. Khadila arraa bosona seenee naaf qabsaa'e haa galatomu. Khaniin gala jee immoo kabajaan biraa qaba. Kabajaan biraa qaba. This is where I am today. Boobar isin ummata bar mee Oromoo dhiisin sin jee bar. Akka Islaamatti akkuma Islaama addunyatti namni biliyoonni lama ummata Islaamaa Falastiin Gazaa lolaa kam irraa dhaabsisne naa himime. Maal odeessita duba akka nama dhiiratti as gubbaa ol baatee waraanni galuu hin qabu nageenya maal harkaa qabda? Maal harkaa qabda? Dhugaa sin jaa. Maaliif natti uwwaa jira as keessa alli qabbana waan ta'eef na balbalchaa jira. Jaakeeta ofirraa hin baasa. Barga jaakeeta meeqaan deemu jira bara. Jaakeeta takka lama uffata sadii kaan afur kaan shan uffannee deemu jira obboleessu billaa alee maal taatan sa dubbiin teessan daran ibidda nama qabsiisti. Mee bar an ummata muslimaatiin gaafadha. Ayyuhal muslimuun mee akka muslima biliyoona lama addunyaa keessa jirrutti
ummata Gazaa Falastiin beelaan dhumaa jiruuf lolaan dhumaa jiruuf mee lolli nuti irraa dhaabne. So anaa fi ati amma filmaata biraan qabnu lolaa miti filmaanni keenya nagee qofa deeroo dhaggeeffadhu. Manguddoon Ameerikaa jirtanis nagee labsa. Sheekkoonni Ameerikaa jirtanis nagee labsa. Hayyoonni Itoophiyaa Ameerikaa jirtanis nagee labsa. Kana booda maqaa wal ajjeesuu fi maqaa lolaatiin sumuuni takka baasuun haraam isin irratti haa taatu. Dhugumaan sin jaa. Maaliif jennaan gatii nagayaatu nuuf hin galini. Ani lubbuun takka kana booda maqaa Oromootiin ajjeefamuun qabdu. Maqaa Oromootiin hidhamuun qabdu. Oromoo ta'uudhaaf fannifamuun qabdu. Mootummaanis nagaya waaraa ta'e nu wabii ta'ee argamsiisuu qaba. Waraanni keenya kan daggala jiru kan bosona jiru galuu qaba. Nagayani wanni isatti qixxaawa tokko illee hin jiru. Nageenyi lolaan hin argamu. Israa'il amata meeqa lolaa jirti nageen argamsiisne. Falastiin amata meeqa lolaa jirti nageen argamsiisne. Amata hunda nuti lubbuu meeqatti gabbaraa jirra. Kana jidduutti qumaarri siyaasaa ni taphatama. Kan immoo lubbuun itti ba'umoo lubbuu hiyyeessaati. Kanaaf nageenyi waaraa jiraachuu qaba. Warra nagee barbaanna jee galeef galataatu isaaniin malee, kabajaatu isaaniin malee, ulfinaatu isaaniin malee. Qishnaa ittiin godhina. Haga gartee dhuufuu isaatuun geessan warri arraan tana waraana kaleessa bosona ture nagee barbaada biyyatti gale dhuufuu isaatuun geessan warri qishnaatti gootan sun. Warri hanjamaa waraanatti gootan dhugumaa sin jaa dhuufuu isaan geessan dhuufuu isaa waan biraa dhiisi. Lubbuu qaalii qabsiisee bar waan dhuguu dhabee hancufa isaa liqimsaa fincaan isaa dhugaa jawwee fi bineensa keessatti daggala keessa jiraate baala nyaachaa muka nyaachaa raamoo nyaachaa anaa fi ati nagaan akka jiraannuuf bosona filatee lubbuu qaalii isaa san dippoosita godhee bahee bana. Arnaa namtichi sun hojiidhaan arge loleetiin arge waa hillattan kiyya hedduu na biraa wareegame anillee wareegama san filadheetiin manaa bahe laakiin garuu ajjeechaan keenyaas ajjeefamuun keenyaas bu'aa isarra miidhaa hawaasaatu heddummaate mootummaa kana nagayaan waliin nagee irratti walii gallee ajjechaas dhaabee mootummaa kun nutis ni dhaabna mee galleetuma akka taanu taana hawaasa wajji biyyaa wajji balaan balachuudha mee nageuma kana labsuun waan guddaadha jee yoo gale kabajaatu isaa malee moo ittiin kofluu fi ittiin taphatuu fi qishnaa ittiin godhuutu isaa malee ifa manaa godhi. Kanaaf nageenyi gatiin qabu nageenyi gatiin isaa nagaya kan nuuf galee waraana dhaabe lola dhaabe galata guddaa qabdan warri qishnaa isinitti godhan immoo dhuufuu teessanillee hin gahan. Maaliif harka ibidda harka namaa jiruutiin taphachuun laafaadha ree si galaa miti. Osoo ati arraan tana bakka isaa san jiraatte atilleen akkanuma jetteeti yaada. Harka namaatiin ibidda qabatanii waan fedhan jechuun laafaadha. Uummanni kun haati qishnaatti gootu kun bar siin osoo hin mari'atiin rakkoo hawaasa isaa qaamaan argee hubateeti bosona seenee rakkoo tana uummata irraan hin dhaaba lubbuu tiyyarraas hin dhaaba jee behemi lakki bahuun kiyya sun dhuga yeroo saniif gaarii ta'us yeroon fageessee laalu nagee waaraa fidaan jiru bilisummaa asnatti siisaan jiru nageenyin an beheef sun daran ummata kiyya shorrakkeessaa jira daran ummataan ani silaa isaaf loluuf rakkoo irratti fidaa jira jedhee kaalkuleeshina godhe galuu isaatiif inni waboon miti waborraa duraanu areemee jira abaaworra areemee jira laa jalaa dhee kijiba kana olela atuu akkas jettu galii isin janna nuti
ani akkasumas hin jaa nuuf qabsooyte galatoomi Sigalami. So this is my humble suggestion. Nagee labsaa jarana. An dubbummaan nagayaatunu nageenyinu osoo argamuu baateen sin jaabara. Nageeuma social media dhaan nagee labsuun kunu wallahi waan guddaa. Wallahi waan guddaa. Nagee dhabuun waan Suuriyaa goote ilaali deemiti. Nagee dhabuun Oromiyaa keessatti waan godhaa jirtu deemi ilaali. Arra shurufkaan nagiyaa qofti Facebook kana mootummaa fi waboo jidduu nagiyaatu labsame jechuun wallahi waan guddaa. Waboon cinaan galuu baatus. Khaleessa gizee lolan uummanni kun waboo jettaniin arra lola gizee dhaaban waboo miti jechuudha. Waboon ciraaq jechuudhatti beekama. Waboon ciraaq isi biratti qoy. No. Lola dhaabuunis bar ofiifuu lola if danda'e bar kana beektaa. Lola dhaabuu mataan isaatu lola if danda'e.